jirtu hordoftoota keenya dhaggeeffattoota keenya qaqqaalii ilmaan Oromoo warra sabaaf dhaabbatu kam jirtu nagaa fayyaadha gaarii hayyeegaa fayyaadha haalli siigaltee amma Itoophiyaa keessaa dhagaa jiru haalli qabsoon Oromoo itti deemaa jirtu haalli itti woboon siigaltee gara fuula duraa deemaa jiru Oromiyaa tana siigaltee guutuutti to'achuudhaaf sochiin waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru waan hedduu akka malee namatti tolaati. Injifannoon siigaltee amma woboodhaan argamaa jirtu injifannoon siigaltee akka malee nu boonsaa jirtu tana injifannoo tana ilaa hanqa xumuraatti itti fufsiisuudhaaf qabsaa'uutu barbaachisaa woboo deeggaruu barbaachisaa waraana kee bira dhaabbachuu barbaachisaa waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu barbaachisaa yeroon siigaltee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbannu yeroon amma jechuudha yeroo waraana keenya jabeessuu qabnu amma yeroo masaraa itti qabnu woboo wajjiin amma kanaaf dhalli Oromoo qeeroon Oromoo qarreen Oromoo manguddoon Oromoo haawwan Oromoo dubartiin Oromoo hundinuu akka waliigalaatti yeroon amma woboo gargaarree bilisummaa teenya gonfannu amma waan taateef haa yeroon kaatanii qabsoo itti gaggeessitanii injifannoo yeroo itti finnu amma jechuudha. Kanaaf mootummaan kun arraan tana siigaltee mootummaan kufee jira mootummaan siigaltee wanni mootummaa jaaniin hin jirtu. Waraanni mootummaa kanaa mootummaa tanaaf waardiyaa ta'uu dhiisee jira loluu dhiisee jira. Kanaaf uummanni keenya uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo amma naannoo Wallaggaa kana kontirool godhee jira guutuutti gujitti kontirool godhee jira Finfinnee tanaaf naannoo Bishooftuu tana marsaa jira akka siigaltee odeeffannoon qabutti kanaaf wanni ammoo uummanni Oromoo godhu qabdan ka'aatii waraanni keessa yeroo dhufe yeroo isin biratti dhiyaate itti makamaa waan qabdaniin gargaaraa bira dhaabbadhaa yeroon siigaltee amma qabsoofnee mootummaa nafxanyaa tana ofirraa darbinu amma kanaaf haala ammeetti woboon saffisaan itti deemaa jiru Finfinnee jala dhiyaatee jira amma Finfinnee fi naannoo Finfinnee keessa raafama hamaa jira warri PPT fi warri nafxanyaa kun lubbuu bakkaan dhabanii jiranii woboon dhufu jirti jaanii lubbuu bakkaan dhabanii jiranii kanaaf uummanni keenya naannoo Finfinnee jirtanii fi warri Finfinnee jirtan ka'aatii waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhaa itti makamaa mootummaa siigaltee kuftee jirtu tana xumura itti godhuutu barbaachisaa jechuudha. Yeroon amma seenaa dalaytu amma yeroon kaatee itti siigaltee masaraa qabattu amma woboo wajjin kanaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kan mootummaa tana keessatti Oromummaan isinitti dhagaamtee sababa Oromummaan isinitti dhagaamtu jecha miidhamaa turtan miidhamaa jirtan kan siigaltee qawwee diinaa qawwee nafxanyaa qabattee ummata Oromoo ajjeesuu irratti bobbaatee jirtu arraan tana siigaltee mootummaan ati waardiyaa dhaabbattee fi olaantummaa amaaraa itti mirkaneessaa turte kufaa jirti. Kanaaf osoo siigaltee gamanan jenne yeroon amma dhiyaattee jirti woboon siigaltee sibira geessee jirti woboon Finfinnee jala dhiyaattee jirti Oromiyaa tana guutuu kontirool godhaa jirti ha'iitii wobotti makami qawweeti wobokkanni kufaatiin mootummaa tanaa tafiinxarra jirtu tana wajjiin siigaltee qooda fudhadhu mootummaa tana kuffisi seenaa ta'e siigaltee haareyoomsi badii kaleessa dalaysan arraan tana wobotti makamtee mootummaa kufaa jirtu tana xumuratti goote seenaa ta'e haareyoomsuun amma yeroon amma kana
dhalli Oromoo kan si galtee dhalli Oromoo qulqulluu mootummaa tana keessa tajaajilaa jirtaniis Oromiyaa keessattis waajjira federaalaa keessattis yeroon isin kaatanii si galtee oboon makamtanii oboo deeggartanii masaraan akka qabamtu gootan yeroon amma jechuudha. Kanaaf ka'aatii obootti makamaa odeeffannoo kannaaf waan dandeessan hundaa'u haala mijeessaa seenaa dalagaa. Kana amma teessee qabsoo namni gaggeesseen wareegama Oromoon gaggeessite wareegama oboon gaggeesse mootummaan tuyyoo kuftee booda sii galtee waan dubbattu hin qabdu jechuudha. Booda sii galtee yakka kaleessa dalagdee seenaa jalaan baatu. Kanaaf chaansii ni qabda. Akkasumas ijoollee Oromoo dhala Oromoo poolisii Oromiyaa milishaa ilmaan Oromoo tan sii galtee mootummaan tun sobdee mootummaa tanaaf waardiyaa ta'aa jirtan ta'oboo dura dhaabbachaa jirtan yeroon amma qawwee teessan dhiiga keessanitti hin dhukaasinaa obootti hin dhukaasinaa obootti makamaa yeroon itti oboo makamtanii mootummaa tana xumuratti gootan amma kanaan jechuu barbaada. Ammallee dhaamsa biraa reediyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irratti arra jaalmaroo dirribaa itti gaafatamaan ajajaa waliigala obootii fi abaa'oo ibsa bal'aa kan nuuf deema. Ibsiinni kan nuuf deemu ummata Oromoo bal'aa fi dhaamsallee dhaamsa kan nuuf deemu ummata Oromoo hundaaf. Kanaaf reediyoo arraata biyyoolessa Oromoo hordofaa waan jaalmaroon ajajaa waraana bilisummaa Oromootii fi kan abaa'oo ibsa ummata Oromootiif ibsuu fi dhaamsa ummata Oromootiif dhaamu reediyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irratti hordofaa. Dhaamsaa fi ibsa inni godhu qabattanii gara qabsootti sii galtee akka deemtan gama kiyyaan waamicha isinii godhaa. Galatoomaa fayyaadaa injifannoon uummata Oromooti. Galatoomaa nagaan jiraadha.